إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرتني فيا كيسني نجا كيسني. الحمد لله جرة قالت ربي فجراتني بقى ربي ساعة كانت سنجيسي وبلايمكو ربيني sini du'a akkasiirraa rabbiin najaa sinaa baasu. Dubartiin tokko tokko subhaanallah akkamiin garaa jabaatti siniin jedha. Kanaafiyyuu wallahi rabbiin dubartiin wallahi tokko tokko subhaanallah akkamiin rabbiin kun nu dhuunee laata wallahi maal akka kanaa garaa jabaachuun dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ofii ishee ilmoo harkatti baachaa subhaanallah jara kana gaaddeetti nama torba kan isheen lubbuu baastee jedhanii nyaatatti qoricha gooteeti kan isheen kenniteefi jedhanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kullu nafsi daa'iqatul maut. Subhaanallah garaa jabina akkasii rabbiin kenneefi ani hin beeku. Subhaanallah tokko takka subhaanallah akkamiin nuu kenneera jedhanii jabinas akka kamiiti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi rabbiin keerama haa taasisu. Ilmi namaa kun subhaanallah gara jabina miti isa dhakaa irra kaayeera jechuudha. Ilmoo ofii ishee harkatti baatte ilmoo abbaa manaa ishee eddeetti abbaa manaa wajjiniin qorichaan eddee tokkotti nama torba kan isheen lubbuu baastee jechuudha. Subhaanallah. Subhaanallah subhaanallah garaa akka kamiiti lubbuun nam tokkoyyuu akkam nama goote lubbuu nama torba haa turuuti. Subhaanallah gara jabinas akkamiiti mee ilaala kan ishee ofitti akkasitti ofitti qabataa ilmoo namaa immoo garaa jabina ishee qorichatti gootee gizee nyaachistu akkam nama gaddisiisa wallahi. Abbaan namichi kuni akka jedhanitti lammii Masareeti. Haadha ijoollee kanaa wajjin wal lolanii bira hin jirtu hin deemteetti isa bira hin jirtu jedhanii ishee kana immoo fuudhee ijoollee isaaf akka haadha taatuuf jechuudha kan inni fuudheefi amma isheen deebi'ee haadha ijoollee kana deebisuu barbaade jennaan haalatti qayyarattee jedhanii inni haadha ijoollee kanaallee deebisatee boodarra ishee kanaafillee mana qobaatti haninni ijaareefi jedhanii egaa qaallittiin kun maal hojgooti subhaanallah gara jabina ishee guddina nyaata hojjettee nyaatatti qoricha lagoote torban isaanii ijoollee jaaf abbaa manaa walumatti kan isheen ajjeestee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa subhaanallah. Wallahi garaa jabina akkamiiti ilmi namaa akkam garaa jabaata yaa rabbii koo laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah. Baay'ee tokko wallahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mana tokko keessa beetasaba isaa abbaa isaanii wajjiniin nam torban isheen ababa gootee jechuudha. Kun garaa akkamiiti yoo hinaaffaadha jedhanii kan ishee godhu subhaanallah. Saatii kanatti wallahi yoo ilmi namaa sheexaanatu wasawasa gizee kana hinaaffiin garmalee itti taatu kana rakaa lama bu'ee du'aayee too godhate ilmi namaa bareeda ture. Subhaanallah gara rabbiitti yoo deebi'e zakkare bareeda ture. Maal godhare hinaaffaan lubbuu nama meeqa dabarsite kaa hinaaffaa keessa lubbuu abbaa manaatti yoo hinaaftee ijoolleen sabiyyiin jaamaan kuni waan goote qabdi amma maal beetti kun jaamaan kun fi isheefu waan tokko hin beektu. Akka kanatti hinaaffaarraan kan ka'e nama torba abbaa manaa ishee wajjin walitti dhabama goote addunyaa kanarraa jechuudha. Subhaanallahi al'aziim subhaanallahi al'aziim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garaa akkamiiti garaa jabinummaas akkamiiti dubartiin garaa isa akkamii rabbi itti kenne wallahi al'aziim. Maa yoo hinaaffaa dhiise akka fe'e yoo ta'e lubbuu namaa baasurraa yoo hinaaffaa yoo ta'e irraa deemte ishee fooyya yoo dhiiste biraa deemte lubbuu namaa dabarsuurra yoo dhiisanii yoo hin taane biraa deemu yoo namaa ta'e immoo imaana ijoollee isa jaallatte ijoollee isaa jibbuun qabdu akkuma harka ishee irraa baattu kana ishuma harka ishee irraa kana ilaalte ijoollee sanallee ilaaluu qabdi turte.
ilaalaa gaha subhaanallah wallahi abbaan namicha nama guddaadha akka kanaan akka nama maraate olii gadi fiiga dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa akka boquun isaanii gadi ittiin inni kaan hin bo'a poolisii irratti iyyaattee gaaffii kennaa jirti. Qorichatti gooteetti qorichatti godheeni hin kenne nyaata wajjiniin jettee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa subhaanallah ilmi namaa bineensa caalu bineensa lagaati jedhu bineensa caalu ilma namaati boo wallaahi alazim saatii kanatti bineensa caalu ilma namaati gara jabummaa akka kana nama ijoollee jaaf abbaa manaa wajjiniin an isheen ajjeeste jechuudha. yoo dhiiste biraa deemtee wanaafa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون باء تكون لبينا مجبسة باء تكون مقدسيسة هنا فلك أعوذ بالله من الشيطان تقصوصي كان شيطان تتلقوا في براء والله ما أكشين جرت إلى عالمي وفي مجاوب تهمته كان شيء جدول المونا مامو أخانا قرجان دبرستي نمجا منا تكو كيسة نم تور بابا منا وجني مي نم توكتنا كم سنة عبوتو يا جماعة nam tokko lubbuun nam tokko iyyuu akkam nama torba eddeettaa turuuti nama gaddisiisa innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsi daa'iqatul maut laa ilaaha illallah walaa quwwata illaa billahil aziim subhaanallah gara jabina akka kanaatti kenneeruuf safuu ilmoo baattee ilmoo namaatti akkas akkanuuni ufii kan shee hammattee ilmoo namaa immoo akkas gochuun baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Yoo han aarte isatti hani hinaafte isatti ijoolleen maal goote ijoolleen jaamtu maal beetti kun jaamaa fayyaan kun cubbuu maal oolte maa cubbuun ishee ijoollitti kun xixiqqoo ofii isheeyyuu walumarratti iyyuu ijoolleen jaanuu tokkumti keessaallee hammataa qabdulleen jirtu shishiffii ijoollee xixiqqoodha hundi isheeyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Addunyaan kuni sodaachisaa jira wanti dhufaa jiru wanti adeemaa jiru wanti hojjetamaa jiru kuni baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbiin wanti guyyaa irraa dhaga'amu hin ulfaataa jechuudha. Rabbiin nu haa laafisu rabbiin han akkasiisin irraa haa qabu rabbiin illee wallaahi yoo akkam aaruu dhiistan yoo akkam taatan wallaahi zikrii godhaa rabbitti wallaahi yoo axxanii rakaa lama buutan rabbii wallaahi lapheen keessan illee qabana isa sila akka ibiddaa isinitti qabate sana yoo sana rakaa lama yoo buutan rabbitti harka keessan ol qabdan ibboo sheexaanni namarraa deemte wallaahi kuni sheexaamatti oofeeti malee lubbuun nam tokko nama marara lubbuu nama torbaa haa turuuti innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi gara jabina keessaa kun isa dhakaadha malee akkamiin namni iddoo tokkotti ilmoo kana hunda yakkan qabdu waan balleessine waan goone waan beektu waa beettee ishee miine amma kuni hanshee akkasitti hammatte ilmoo namaa immoo iddoo tokkotti dhabama goote haati ijoollee kuni boora akkam taati jedha. Abbaan illee deeme obbaafate ijoollee isaa wajjiniin deeme ijoollee isaa wajjiniin ciise iddoo tokko wallaahi haati ijoolleen sun akkam taati. Akkamiin yaani wallaahi sammuus akkamiin jiraatti addunyaa kanarra ijoollee ishee iddeetti jaha dhabdu jechuudha. Abbaa manaa ishee wajjiniin nama torba gizee dhabdu laphee ishee gadda akkamitti dhaga'ama akkamiin yaani jiraatti fumayyuu addunyaa kanarra baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Ilmoo ofii baattee ilmoo namaa akkasitti yoo akkas gootu baay'ee kun namummaa keessaa kun namaarra bineensa oote malee bineensa kun dhugaa rabbi bineensa nama gaddisiisa. Abbaan ijoollee abbaan namicha kanaa abbaan nama guddaadha jechuudha. Wallaahi yoo ta'u argitan viidiyoo akka nama maraate olii gadi fiiga laphee isaa nama keessatti akka kanaa laphee oftuma jechuudha qabanii dadhabanii jechuudha. Maaliif ilma isaa jedhee ilma ijoollee isaa jedhee iddoo tokkotti dhabee jechuudha nama torba wallaahi nama gaddisiisa. Yaa addunyaa kana subhaanallah waan adeemaa jiru guyyaa guyyaatti sin gaddisiisa waan dhufaa jiru. Dallansuun rabbii akkam nu godhaa laata wallaahi garamitti adeemaa jirra laata guyyaarra wanti dhaga'amu waan laphee namaa cabsuudha innaa lillahi wa innaa ilayhi ofii lapheetti mucaa harkatti baatte ilmoo namaa yoo akkas gootu akkam sinitti haa dhagahamu wallaahi anna dhukkube lapheen koo waan akka ammaa hankoo kana ta'eeti jechuudha waan akkasitti ilaalu jechuudha. Abbaa namicha akka inni ta'u xarabbeessaatti of dha'a as harkaan laphee keessa of dha'a namni qabee dadhabee jechuudha.
nama gaddisiisa wallaahi. Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu, rabbiin badiisa isaaf haa dhiisu, rabbiin jannata firdoosii sadarkaa tokkoffaa rabbiin isaan haa qananeeffatu, rabbiin jannata isaa keessa rahmata isaa keessa isaan haa kaawwatu wallaahi. Rabbiin immoo jannata firdoosiitiin isaan haa qananeessu. Isaan egaa deemanii isheen illee jiraatti duute fuula ishee ilaala, isaanii du'e wayyaa isheetii monnaa jechuudha. Hinaaffaan daangaa yoo darbe badaadha wallaahi al'aazim. Itti dhiisaa biraa deemaa abboo, maal abboo yoo dhiisanii biraa deeman wallaahi al'aazim, yoo of hin dandeenye ta'e dhiisanii biraa deemuudha malee akka kanaan lubbuu namaa baasuutti waa balleessuutti miti an fiigamu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Baay'ee tokko na'e wallaahi al'aazim. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee ulfaata yoo ilaaltanii jechuudha. Wallaahi lubbuu nama torbaa jechuun lubbuu nama tokkoofuu namni har'a akkam ta'aa jira. Lubbuu nama torbaa mana tokko keessa itti dhabu jechuun otoo balaa tokkoon otoo homaa tokko ta'e nama gaddisiisu. Kuni harka namaatiin qoricha nyaachiste akkanatti deetti isaan fixxee jechuudha. Yoo isa ajjeeste ijoollee isa ajjeeste ofii ishee immoo ofii isa hinaaffaa miti kan ajjeestetti argatti isheetti fakkaatamu. Sammuu akkamiiti rabbi itti kenneera moo kun sheexaana, hojii sheexaanaati. Sheexaana waswaste subhaanallah. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin akkasiis isinirraa fageessu. Rabbiin illee hinaaffaa kanaallee rabbi isinitti hin kennini. Hinaaffaan daangaa qaba ilma namaa fi hinaafa daangaa darbee lubbuu namaa dabarsuu rabbiin akkasiillee isinii hin taasisini. Yoo hinaaftan yoo aartan odoo godhadhaati si jaajarra taa'ati wallaahi du'aayi rabbitti godhadhaati wanta jinnii waswaasii sheexaana rabbiin isinirraa oofabbo. Wallaahi akka sheexaanni isin hin ashannafneef rakaa lama bu'aa du'aayi godhadhaa. Yoo humna keessan oli ta'e immoo biraa deema. Lubbuu namaa akkanaa kuni keessumaa kuni nama bineensillee bineensa lagaayyuu miti, bineensuma namaatiin namaa kunoo bineensa caalu jechuudha. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.